السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجر دوت دوت كباجو مفتي تام. نجني كنا كنجالف كباجا إدو سنجل سنا كباجو تكنجاو ترى مسلوتم. وراتني رارات في كنا لا كانوا تنجانا كنا سوا سراتو نجيب سامر كنا تاجران تاس مرة راول تبدن. أران تنا من تلفون ممكن رواسط تسجل سجل رواسط خلت فايدة متنجل سا. صوتين ده سنتا فيديو هي دبرة. فكنا في توقف سكرين شوت يروغونم. Ego selamat screenshot ko donna fakanya me amma go salatu tinagar singer sisa fakanya me screenshot ko yoro gono fakanya amma screenshot ko jera hanganu hangumullo to kana of screenshot na go de chura man ko hanguma mullo to kana folder amado kana of screenshot na go de akata lamata singer sisa bas fakanya barefam to ko dera ta ka qabatan tate barefam ko ak adana hafna inafna yakbar banda fakanya gara fulo to ko fina olitti screenshot ko de chura fakanya me walin hayla allo amasi yeroo akkana gootan raabatan haala kan simas yeroo kana simas bakka cuqaftan jechuudha yeroo asirra cuqaftan kunoo hanga tokko cinaa fuula tokko isin dabalee screenshot godhachuudha karaa kanatti fayyadama ilaafdiin qaba mee ammaan tana screenshot lachuu goone wal bira qabnee haa ilaallu fakkeenyaaf kan duraa kana jechuudha ni gartanii hanga asii qofa dhaabate kan lammataa kun hanga jechuudha gara fuula tokkoof cina olitti screenshot nu godha jechuudha haala kanaan itti fayyadama jecha aranta isin jira kan lammataa WhatsApp fakkeenya WhatsApp akkuma messenger reaction faa godhachuun deetta waan namni ergee fi waan nama ergite jechuudha fakkeenya mee waan kana yoo taate reaction fedhi baachuu danda'a jechuudha inni jaaladhachuu danda'a like kennuu fi danda'a waan barbaadan akkaataa barbaadan jechuudha yeroo tokko qofa jechuudha yeroo tokko sin hayyama akka fedhanitti itti kennu danda'a akkuma messengerati jechuudha kalamata kana jechuudha kaasatafa amma warraan tan WhatsApp keessan backup qabu jechuudha ammaan tana waan bira YouTube itti waan haaraa dabalee jira jechuudha fakkeenyaaf backup yeroo qabu waan kun duraan jiru into indicate waan gartanii waan kan itti baantan jira yeroo waan kan itti baantan hatta namni yoo ka Gmail keessan argatu taate Gmail post keessan argatu taate waan keessa WhatsApp keessa yaada qabamu danda'a irratti qabatanii anama change password naan jedha change gochuun barbaanne irratti qabatanii passport itti galfatan jechuudha passport lakkoofsa baajaa itti galfatanii safety godhatanii hatta yeroo haaromsu Gmail keessanii telefoona jirtan galchutan passport kana sin gaafata waan ta'an jechuudha passport kana itti galchutan jechuudha qophiin sadan raan qabadee kana fakkaata masrootu sabatu na jeessa mammee kan ta'u qophiin fakkaata nagaa nuuf tura